Bakka jirtantii nageenyi keenya sinaa ga'u jecha akka murtoo hordoftaa fi daawwattoota jeemman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayaanii jalqaba irratti hanga footoo oduutti ni eegala. Itoophiyaan Suudaan kibbaaf deeggarsa barbaachisu akka gootu mirkaneessuu ibsite. Daandiin qilleensaa Biriteen balallii gara Israa'elii hanga dhuma baatii waxabajjiitti taasisu addaan kutuu ibse. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutti amma bal'ina oduu kennaa isinitti hima. Itoophiyaan Suudaan kibbaaf deeggarsa barbaachisu akka gootu mirkaneessuu ibsiteerti. Nagaa fi tasgabbiin Suudaan kibbaa bu'aa biyyoolessaa Itoophiyaa wal qabata waan ta'eef deeggarsi barbaachisu akka kennitu Itoophiyaan beeksisteerti. Daayirektarri waliigalaa tajaajila odeeffannoo nageenyaa fi biyyoolessaa Ambaasaadar Rudwaan Huseenii fi gorsaan dhimmoota baha Afrikaa ministeera muummee Geetaachoo Raddaa Pirezidaantii Suudaan kibbaa Salva Kiir Maayardii fi itti aanaa isaanii Benjamin Bolmeelaa waliinis mari'ataniiru. Jilli kun ergaa ministeera muummee Dr. Abiyyi irraa ergames dabarsanitti jiru. Wayituma kana marii geggeessanii nagaa fi tasgabbiin Suudaan kibbaa bu'aa biyyoolessaa Itoophiyaa waan walitti hidhameef mootummaan Itoophiyaa karaa barbaachisaa ta'een hundaanuu kan deeggaru ta'us beekseera. Pirezidaantiin Salva Kiir fi itti aanaan isaanii Itoophiyaan durumaa jalqabaa deeggarsa addaan hin cinne gochaa jiraachuu kaasuunis galateeffataniiru. Deeggarsi kun jabaatee itti fufuu akka qabus gaafachuu isaanis gabaafameera. Waajjirri qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Wanjitti qonnaa gannaa eegalchiisu beekseera. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara damee dinagdee magaalattii obbo Maatiyos Sabbooqaa fi qonna gannaatiin lafa hektaara 25,000 ol irratti oomishaalee midhaan garaagaraa oomishuufis karoorfachuu isaanii kaasaniin kana keessatti jiruu fi jireenya hawaasa magaalattii jijjiiruu keessatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalattii obbo Alamuu Qiltuu gama isaaniitiin oomishtummaan qonnaa guddisuufis qophiin lafaa haala gaariin qopheessuun murteessaa waan ta'eef gama waajjirichaan hordofii fi deeggarsi cimaa kan taasifamu ta'us dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Wanjii obbo Abbabaa Lammaa qonnaan bultoonni aanichaa sochii qonnaa aadaa keessaa bahanii mala ammayyaa akka fayyadaman deeggarsa godhamaa jiraachuus kaasaniiru. Gara oduu biyya alaatti yeroo dabarru daandiin qilleensaa Biriteen balallii gara Israa'el hanga dhuma baatii waxabajjii taasisu dhaabuu ibseeti jira. Daandiin qilleensaa Biriteen murtee kana kan kenne balaa misaa'elaa pilaastikii Huutii Yaman irraa gara Israa'elitti dhukaafamu irraa kan ka'e ta'us himameera. Daandiin xiyyaaraa hanga dhuma baatii waxabajjii addaan citu kan dheeresse Biriteen irraa gara Israa'el yookaan immoo Israa'el irraa gara Biriteenitti balallii akka hin raawwanne ta'us ibseera. Kunis daandiiwwan qilleensaa gurguddoo Biriteen dabalatee biyyoota hedduu irraa dhufan balallii isaanii akka haqus dirqisiiseera. Huutiin jimaata darbe sa'aatii 24 keessatti misaa'ela isaanii isa sadaffaa Israa'el irratti dhukaasuun isas yaaddoo biyyattiitti akka godhes ni yaadatama. Dubbii himan waraana Huutii Yaayaa Siiriyaa kana booda buufata xayyaaraa idil addunyaa Ben Guriyoon keessatti nageenyi hin jiru jechuunis dhaadateera. Egaa hordoftaa fi daawwattoota jeemman irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayaanii qophiin afaan jeemman irratti fufu gama kootiin nagaatti.